waalama maal godhuu qabnaa yeroo mootummaan Abiy jigaadhaa jirtu kanatti Oromoon yeroo Itoophiyaan bittinnaawaa jirtu kanatti Oromiyaa ijaaruudhaaf waalama waan godhuu qabnu takka warra diasporaa laaltii keessattuu hayyoota keenyaa kan lamada qeyroo biyyaa laalti ijoollee biyyaa hayyoota biyya keessa jiru dargaggeessa barate qotee bulaa dafqaan bulaa kana hunda hammatti tun garuu Oromoota biyya alaa kana laalti keessattuu hayyoota keenya waan godhuu qabnu lama gurguddoo yeroo mootummaan takka jiguudhaaf deemtu gaafa TPLF jiguudhaaf harkaa lafa qabachaa turte ala kanaa waan takkaa godhamaa ture waan hin xumuramin tan eegallee dhiifnee jira Oromoo leadership convention jennee waan takka eegallee akkamitti Oromoon tun biyya fi ijaarachuu dandeessi Oromoon humna baratte hangam qabdi humna biyya bulchuu dandeessu hangam qabdi jeeti hayyoonni ala kanaa walitti dhufee garaagarummaa siyaasaa dhiphifnee akka Oromotti Oromiyaa ijaaruudhaaf maaltu nurraa eegama wanni jiru mariin bal'oon deemaadhaa turte lafa alaa kanatti Oromoo leadership convention jamee so wanni sun hin xumuramne osoo sanuma olii gaditti yeroo afur godhamee walga'iin gurguddaan abbootiin amantii hayyoonni hundi irraa hirmaate yeroo afur godhamtee osoo xumura hin argatini TPLF jiid gaafa TPLF jiiddu Oromoon qophii qabaachaadhaan turre maal taane OPD'uma amata 27 ummata keenya fixaa turte amanneeti tiib lammaa magarsaa Abiy jennee harka dhooyinnee fi amaanaa dhiiga qeeyroodhaa fuuneetuma harka OPD'oodhaa keenyee jechuudha amaanaa dhiiga qeeyroo fuuneetuma harkuma keenyaan harka OPD'oodhaa keenya kuni dogoggora sheenaa zalaalam nurraa hin baane taatee nutti haftee jechuudha harkuma keenyaan fuuneeti qabsoo qeeyroon kumaantamaan irra wareegamte harka OPD'oo keenya maaliif waan qophii qabaachaan turiniif waan biyya jaaruudhaaf yookaan biyya hogganuudhaaf yookaan biyyaan deemuuf qophiin ta'iniif OPD'otti amaanaa kennannee OPD'oon amaanaa firra nyaattee arraan tana akkuma bartetti nama keenya afaan deebitee nama keenya halkanii guyyaa hirriba dhorkitee ajjeesaadhaa jirti. Kan dagatina amma hoo ammas mootummaan Abiy osoo ooleen bulin jigaadhaa jira. Mallattoo jiguu isaa hedduu harkaadhaa jira. Tigraay baate akka biyyatti chibaatee jirti. Naannoo Amaaraatii fi naannoon Tigraay amaarummaadhaa fi tigrummaadhaa wal dhawaa jiran lafarratti lafti tun naammaltee siin balleedhaan Amaaraa fi Tigreen lafarra wal dhawaadhaa jira. Naannoo biraa hunda lola akkanaatu ta'uudhaaf ta'a. Ummanni Oromoodhaa hoo arraan tanaas akkuma gaafa TPLF qeeyroon kophaa jiisitee qabsoo qeeyroodhaa OPD'oodhaa fi nafxanyaa dhaalchifnee harka marannee teenyetti ammaas harka marannee teenyamoo maal godhuu qabnaa waan juun tuqaalama wanni irraa dubbachuu barbaadeef tuqaalama gurguddoo waan kanaaf hin kaasuu barbaade dhageeffadhaa yaani kun maybe hedduu keessaniif hin galu tahaa garuu hedduu barbaachisaa lafa alaa kanatti hundinuu Abiy irratti dhagaa harree xiyyeeffannaan keenya maantana warra Oromoo jeesaadhaa jiru OPD'oo gantoota kana Oromoo irraa kaasuu qofa ta'ee jira xiyyeeffannaan keenya haasonni keenya hojiin keenya hiriirri nuti baanu wanni nuti mari'annu hundinuu akkamitti mootummaa tana ifirraa kaafnaa qofa hugguu mootummaan tun kaate akkamitti mootummaa teenya mootummaan daddaayine mootummaa Oromoodhaa jaarachuu dandeenyaa waan jiru irraa haasawaadhaan jiran hayyoonni keenyaas beeytonni keenyaas warri silaa ummata kanaaf ni laalatan ni dubbatan jennee aannuusi xiyyeeffannaan isaanii akkamitti sirna nafxanyaadhaa kan Abiy deemuu kan ifirraa kaafnaa malee
akkamitti qabsoo Oromoodhaa tan bara dheeraadhaaf deemaadhaa turte tana tartiibaan galmaan geenyee goolamnaa waan jiru yaadaadhaan jiran kun mareetamaadhaan jiru waltajjiin akkasii deemaadhaatis hin jirtu waltajjiin akkasii godhamaadhaa hin jirtu hayyoonni keenyaas warreen miidiyaarraa haasoonis warreen lafarratti hojii mareennuus hundinuu yaadni isaanii garaa kan hin jiru garam jira akkamitti Abiy kaafnaa qofa kuni emotioniidhaan deemuudha emotioniidhaan aarteetuma wanni aariidhaan deemtu waan itti deemtu kana ni barbadeessita akkuma gartee qeeroon TPLF gooyetti ni barbadeessita garuu waan san booda aanuuf ifin qopheessine jechuudha waan itti aanuuf ifin qopheessine jechuudha ammaa sooniin mul'ata akkas yoo hayyoonni Oromoodhaa ta duraa takka yoo hayyoonni Oromoodhaa hatattamaan osoo ooleen bulle walitti dhufee hegeree Oromiyaa akkam jaaruudhaaf teenya humna akkamiin jaaruu dandeenya akkamitti Oromoodhaa fi Oromiyaatti tasgabbii uumnee biyya waartuu biyya dhaabbattuu ifiin bultu hundeeffachuu dandeenyaa jedhanii yeroo marachuu qaban amma tahuu qaba osoo ooleen bulle Oromiyaa ijaaruudhaaf humna akkam nu barbaachisa humna baratte humna waraana Oromiyaa Defense Force humna baratte ta Oromoodhaa ta istirateejii lafa keessee hegeree biyya tanaa hundeessu lafaani qabnaa yoon qabaanne akkamitti uumachuu dandeenyaan marii arraan tana diyaasporaadhaa fi biyya keessa hayyoonni jiran walitti dhufanii irratti marachuu qaban jechuudha ta kana kaaniin waa'ee humnaati humna Oromoodhaa jibeessuu humna ittisa Oromiyaadhaa fi Oromoodhaa woboo jechuudha san jabeessuudhaaf kuni gaafii ummanni biyya keessa jiru qeeroodhaa fi qarreen if gaafachuu qaban arraan tana Itoophiyaan diigamuun tuni saboota biraa hundaaf akka gaarii galtee jirti saba Tigreedhaatiif galtee jirti Itoophiyaan diigamuun saba Amaaraatiif galtee jirti afaaniin Itoophiyaa jedhan malee silaa lafa raayyaa fi walqaayit irratti hin lolan silaa dhugumaan Itoophiyaa kan jedhan taate lafa walqaayitii fi lafti raayyaa teenyaan jedhan maaliif Itoophiyaan guutuunuu tasaaniiti amaarummaanuu silaa Itoophiyaa guutuu falman malee gaddeebanii walqaayitii fi raayyaadhaaf hin falman walqaayitii fi raayyaa falmuun isaanii maal garsiisa Itoophiyaan diigamtee jirti lafuma gartee nuun moggaafamte lafuma naannoo keenya naannoo Amaaraa tanaa bal'ifannaadhaa fi Amaarris qabsu jira jechuudha Oromoo irratti ol saamnee Tigre irratti gassaamnee Affaar irratti ol saamnee lafa tana lafa Amaaraa tana guddifannaadhaaf qabsu jiran maaliif warri Itoophiyaan diigamteen galteef biyya irratti hafuudhaa ta'an biyya beekan biyya ifiisan ijaarrachuudhaaf falmaadhaa jiran jara keenya kana qabadhaa sammutti Tigraay baatee jirti Tigraay baatee humnaan baatee wuli deebitee qaama Itoophiyaa tahuu hin dandeessu kana Abiyyiillee ragaa ba'eefii jira Abiyyiilleen ummata ደጀን ከማይሆነን ህዝብ ለቀን ወተን ደጀን ወደሚሆነን ህዝብ ተመለስን ጄቲ አብይቱ ረጋ በሄፌቹ ኡመኒ ትግራይ ኢትዮጵያ ገረገሌ ጅራ ኡመኒ ትግራይ ኑን ፈዱ ኑጅቤ ጅራ ቲፔሎ ቆፋሚቲ ኡመተ ጉቱ ኑ ገረገሌ ኡመኒ ኑ ገርጋራ እንጅሩ ኡመኒ ዱባን ወራና ከናፊ ኡመተ ትግራይ ራ አብዲ ደምኔቲ ኡመተ አማራ ከይሰ ገደብኔ ጄ አብይቱ Tigray kutte ragaa ba'eefii jira kungaa warri Itoophiyaan bittinnooyte Itoophiyaan hin jirtu Itoophiyaan diigamteen galteef if qopheessaadhaa jira biyya fi ijaarrachuudhaaf biyya fi qe'ee fi ijaarrachuudhaaf if qopheessaadhaa jira beekadhaa warri namesni kuni warra Itoophiyummaan isaan gubbatti hundooyte Tigreedhaa fi Amaaraatu Itoophiyaan diigamtee jirti tabattinaalle cheellachim akkamitti keessaa qe'ee teenya ijaarrachuu dandeenyaa isaan tolchaa jira warra Itoophiyaa ifiin jiru nuti warri Itoophiyaa ifiin hin jenne warri Itoophiyaa ifiin jechuun suunutti ulfaatu Oromoon warri gabrummaa Itoophiyaa jala amata 150 ol ture arraan tana qophii akkam godhaadhaa jirtan biyya keessatti qeeroo fi qarreen humna tika Oromiyaadhaa jibeessuudhaaf woboo jibeessuudhaaf maaliif hegereen teenya deemtee Afrikaa keessatti nama humna qabu qofaatu
mataa ol qabatee jiraachuu danda'a. Tana sammutti ifima. Nama humna qabu yoo humna hin qabaanne boru guraageedhaan lafaa keessa miti. Saba xiqqaa kanaatu akkuma Tigreen xiqqoon tun namni mileen jaha ama 27 gowwaa keenya akka baaduulaadhaa kana akka Abiy amma kana ergatee nama keenya jeesaa nama keenya saamaa turetti arraa sabni xiqqaan lafaa ka'ee akkas nun godhu maal qabna sigalee warantii maal qabna jara keenya yooni humnan qabaanne yoo humnaan ifun qopheessine yoo waraana mataa keetii jaarattee hin qabaanne Afrikaa keessaa miti addunyaarrattis kabajaan qabdu hanqinni Oromoon wanni finishingii irratti yeroo hundaa'u Oromoon luuz gootuuf wanni qabsoon teenya gara xuuraa geessee guuxumurre jenne diinni norkaa fudhatuuf dheengadda fakkeenya fudhata 2018 gaafa qeeroon TPLF moote qeeroodhaan moote haga deeqaa maayyiidhatti sabni hundinuu dhokatee ta'aa ture gaafa qeeroon alaa kophaa dhumtu Finfinnee keessaa kophaa rashanan gaafa qeeroon harka qullaa dhumaadhaa turte sabni hundinuu harka maratee ta'aadhaa ture mee hundi harka ta'aa ture garuu maayyirra TPLF kufteen eega galteef TPLF qaartee jirtee galteef fannoo lafaa kan amaariis kunis lafaa kee zarmaa jee guraay lafaa kaatee kunis lafaa kee idaanuu TPLF kuffisuun hin dandamaa Oromoon kuffiftee teenyeen eeynu haanee gartee akka warri wajji hirmaatee fakkeessu qabatee lafaa kan warri kun ifjaaraa ture lafayatti laal amaarri nama fiidhachaa ture nama saanii kan naannoo Amaaraatii miti kan naannoo Oromiyaa keessa jiru qawweetti dheetii leensaa turan fakkeenya seetaanoo Dirreedhaadhaa fudhaa Harargee keessa seetaanoo Arsii keessatti seetaanoo karaa Asallaa kanatti karaa Dirreedhaa keessatti yakka isaan Oromoo irra dalagaadhaa turan hubadhaa don't forget lafa jalatti ifjaaraadhaa turuu isaaniitu gaafa qabsoon TPLF irratti goonu kara xumuraa as deemtu lafaa ka'anii qabsoo teenya OPDO nuti amaanaatti kennine amaarri dhaqee jarri kun ergamaadha ama 27 diinaaf ergamaa turanii nutis jara kana ifi qabnee ergachuu ni dandeeyeeti warra gowwaa akka Abiy Ahmed kana maal godhan akkuma jarri Tigreedhaa kalee qabee ergachaadhaa ture akkuma kalee Abiy Ahmed faan ol aantummaa nama Tigraay yookaan Tigraay eeguudhaaf uummata Oromoodhaaf fixaa turan nuti hoo maaliif itti faayidu jedhanii nafxanyaan lafaa kaatee OPDO tana arra isaantu ergachaadhaa jira. Kuni OPDO tukkas nu godhee chuun deenya. OPDO nu godhee OPDO duraan beenya. OPDOon bakkuma hambaan jiru dhaabbatti. Bakkuma wanni nyaatan jirtu, bakkuma wanni saaman jirtu, bakkuma namni waa ergatu jiru dhaqanii ulaa dura dhaabbatanii maaliin sii godhaa eessan ergattaa isaan akkaataan itti uumamanii fi guddatan kana OPDOon Abiy Ahmed garuu dogoggorri guddaan keenya nuutu if dura if hin qopheessine nuutu akka OPDOon qabsoo Oromoodhaa dhaaltee nafxanyaaf geessitu ha godhe dadhabbii keenya malee jabina OPDO yookaanis jabina jaraatii miti so ammaan tana akka wanni sun hin deebine akka dogoggorri kaleedhaa sun nutti hin deebine amma maal godhuu qabnaadha wanni sammuu keessatti irra sin dhiisee deemuu barbaade akka itti yaaddan barbaadu dogoggora gaafa dargiin kute achin deebine malee gaafa dargiin kufees gaafa TPLF fi ABO wajjin biyya seenan dogoggoruma akkanaa kanaatu uumamee ABO'n humna xiqqoodha qabdi namni keenyaa sedduun dammayne waraana guddaan qabnu TPLF waraana guddaan nurra qabaachuudha wajjin hariiroo dippiloomaasiidhaa addunyaa wajjin nu caalaa qabaachuudha wajjin caalaa nurra keessee addunyaan waraana keenya moora galchitee TPLF marsaa itteeni nyaadhamnee ama 27 jilbiifannee boohaa turre jechuudha misteekii keenyaan. Tan dengadda ga jolleen daabni beeti 2018 wante doggoron tigoone daa'imni ka gaarii beeka wanniin amma waan kana dubbadhuuf arraas ammaas dogoggora santu deebi'ee dhufaadhaa jira
دوغورا 2018 غورسان خانوما emotional تاني لفاخاني كيرو لبو في وريدي كمان تمان دوتي تيب اللف كافني بودر اوبيدي اودا في نفط انيان ندالني الراس نمني خيني حاجة دور چالا اجيفا مادا حاجة دور چالا هيدا مادا حاجة دور چالا ساماجرو خانا الراس سنتو ديبي وداف ديما تنان نمولد چاد آجر كون أكن تاني مال قدو قمنا ورّي على في خيس جرو هيوني أرمودا ولت رفاني والجنغة تاني هجري غرم ديمات آجر أكمل ديم غرم ديمو قمنا أكمل ديمو قمنان والقافتشو يرون سا أمانتنا قرابراتين كيرو في قرم بيهيسا أبوتين كابينيا أرمودا قوتي بولان كيني دفكان بولان برسيسان humna waraana bilisummaa Oromoodhaa akkamit jabeessin humnaan dhayin'ee diinagdeedhaan wareega lubbuudhaatiin akkamit jabeessin akkit karaan itti kabajaa arkachuu teessuun san qofa waan ta'eef akkam goonaa yeroo wal marannu osoo oolleen bulle osoo dabarre osoo ammaas akka dubbii 2018 akka dubbii 1991 dha akka sheenaa nutti hin taane yeroon hojjechuu qabnu ammaan tana mootummaan Abiy nu achi diigamtee jirti nu achitti diigamtee jirti mootummaan Abiy Ahmed facaatee jirti Abiy Ahmed kana booda na amana deebi'ee mootummaa ta'uudhaaf hin taa'u jara keenya waa kana muduran dubbadhee ture an guyyaan lakkaawaadhaa fi jira Abiy Ahmed guyyaa yookaan biyyarraa baqatee dhageessanii يوخا إفنسير دقيسني يوخانيس إذا أكستر دقيسني breaking news أوجا سواي أبي أحمد ديب إيه موتوم ما تهود عارفين وان ديب إيه موتوم ما تاني واهو ما تريسه غافان ديب لايف براتين واحد دون تريسه سنيف وان ديب إيه موتوم ما تهود عارفين تاني وإبان سي تريسه قرو أرد بدو أبي أحمد جوامت ديب إيه منجستي تون موتوم ما تهود عن أبي أحمد ديب إيه فرصة مركز شو عارفين إبارة جرتومتي إفيفو موتوم ما إفسيهات أنجلو أبي أحمد يوها لك أمبر قرتك قبلي أركيلو سن سنفرني خيسا قبلي أركيلو رأسن يو لك أمبر قند سنيفاته يو كست إفلالي مالي إننو أبي أحمدو أكا برايم منستيري بيت إفلالات أنجلو وان إنك أمني خنيفي والكاسون غاري دامت موتومان أبي ديغم تجرت سو موتوما ديغم تخيسا أكملت أوروميا إجارو لنبي أجندان كيني قدان كان توق أبا وان كان برين ستورم هاغونو اتهايانو خرا دندهامي هندان همنا ورانا بالسماء أورومود أجيبي سورة هافول لفن قويا ديدمي سجل جولاي هاوسون أورومودا يوخا أرتستون أورومودا منسوتتي سجنتا قدو رقم فندريسينجي ورانا بسمة أورومودا تيقولوا لافدي من داوتي مكون فادا أدنى مع فادا إن يخونيس هدولاتو قولوا لافدي يوني وان كهرا هرماني أرتستوني خيني خا الدنيا رجلو بكا هندا سجنتا كنا قبيسا سجنتا أكنا قبيسا أكملت هم أورمود أجيبسنا أكملت ورانا بسمة أورمود أجيبسنا أكملت دينك جن كينيا دايركتي ورانا بسمة أورمود برجعهك أبصر أورمود آتيف وات كليات وات النسودان دهجنة يرون إفقافن أمان تنارة غراغرو ما تكلين كم غرتو كودي ما داجر أكتو كودي ما داجر فول فنان كينيا أورمو غبرو ما جلا باسو يفنان كينيا توفي جلا أكسبت إباسو توفي جلا إباسو لاب وني لمين أمان تنجي خوني هجة مودك أبا دلغ مودك أبا جيتي يادا فياتا يرو غاري أبا دار سينجستين إريسو ورد في بودر لغي فتوف شير قرادا نمني ندنو چرا لغي فتشو دا هاركتو ورين أسرتي يادا
akkaan cimaadhaatiin qabeettan komantii jedhanaa kaaya. Yaada cimaa yookaan mormu yookaanis na deeggaru yookaan yaada kana kuffisu yookaan yaada kana ol kaasu warreen qabdan yaadan ciccimaa komantii tanaaf kahaadha. Fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadha.